يا أركان الدا هي تلو سكرينها أركان الدا إن شاء الله. هاي ما دعوتو تخنرتي سلامتو إن شاء الله. حواس خيترتي سلامتو نجا قافدو إن شاء الله قرقا في دي بلا إن شاء الله. هيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم زرت النجاة كيساني نموني نمبيك ننجرو أنا يروجر إسلام ما أعرف تكتكي دجودا كيار الديرة برا نموني جولي باي النبي كني أمانتا كريستانا كيسة تجودا مالي في تكو فارفتو درير أمانتا كريستانا كيسة فكا نمي نرد هندو لجده جرى إسلام ما أكد فيني تكتكي كو كيار الدي إرجع سيدي بسيجة جودا. أوكي ما شاء الله. أستران برو فيش برارا فيديو جودو ما شاء الله. يا أبريتي تينيا دقيسان قواني سنجتو ما شاء الله. مي جل كبرتي غافي مقا خنكي غوتو إدو دلوتا إن شاء الله إبسو داني قرمي. Ani maqaan koo yeroo duraatiif tigistiidha. Garuu maqaarree baay'ee addisii naaf hin baasne. Oobsitti naa qayyaranii ustaasni. Maqaan kee tigistiidha. Bakki itti dhaladhe immoo godina Shawaa Lixaa jechuudha. Hoolota. Hoolota? Ee. Wallaggaan si soo ture barate keessa. Maasha Allah. Ani ijoollee Wallaggaa fakkaadha. Namni immoo Arsiidha naan jedha. Lakki saayikoloojii gaalee akkasuma fakkaate ture. Barsiistuun kan koo haa galatoomtu mucaa Wallaggaati. Afaan ishiitirraa barataa jira. Misgaanee. Maasha Allah. Afaan barsiistuu kan koo barataa jira kanaaf. Amma yeroo ammatti. Maasha Allah. Hayyee meegaa insha Allah sagantaa teenya bismillah inni jirra itti fufaadha. Taaftaa godhu itti fufaa. Mee amantaan ati jalqaba irratti hordofuu turte yookaan irratti dhalattee hordofaa turte ta'e irratti dhalatan silaa islaamummaadha. Gaafa turu dhalatu ilmi namaa cufti islaamaa. Laannahu osoo islaama ta'uu baatanii fuudhanii xammaquu waan jaansan hundi hin raawwatamu. Mee amantii maalii hordofuu turte? Ani jalqaba irratti amantaan irratti dhaladhe amantaa Ortodoksiidha. Haati kootillee abbaan kootillee hundumti zariin keenya amantaa Ortodoksiidha. Garuu ergan biyya hambaa kana dhufee amantaa Pheenxeetti qayyaradhe. Erga biyya hambaa dhufte? Ollaaluma kanarraanii jechuudha. Sababiin amantaa Ortodoksii keessatti akka waaqa sadiitti ilaalan. Kanarraan kan hafe amantaa Pheenxee keessatti immoo Yesuusiin waaqessanii kan jedhaniin karaa amantaa Pheenxee dhaqe. Ergasiis illee Yesuus illee immoo akka waaqa hin taane beekee karaa Rabbii tokkichaa dhufe jechuudha. Meeqoe waan bareedaa dubbata. Amantii kiristaanaa keessatti waaqni sadii. Dhugaadha. Pheenxee keessatti meeqa? Lama. Tokkodha Yesuus qofa. Yesuusi waaqa akka waaqatti itti amanan. Ati ammoo kana hundatti irraa dhiiftee Yesuus sana ammoo ergamaa Rabbii gootee fudhattee Rabbii tokkicha abbaddee gara Rabbii tokkichaa dhuftee jiru. Maasha Allah. Akkamiin deemuu dandeessa gara amantii kiristaanaa san keessaa jechuun yaamini si godhaniiti immoo atumaatu hordofiidhaan deeme amantaa tanarraa gara amantaa Pheenxee sana. Dhugaa dubbachuuf jechuun ani gara amantaa Islaamaa nan dhufa jedhee gonkumallee yaadee hin beeku. Namummaan keenyallee namni amantaa Islaamaa jaalatullee hin jiru. Namni amantaa Islaamaa hordofullee hin jiru. Zarii keenyallee jechuudha. Anummaan iyyuu hin jaaladhu baay'ee. Yeroo kiristaana keessa turetti akka Abu Muwaaz fa'aa akka Ahmad fa'aa isheekota bakka baay'ee arrabsaa ture. Keessattuu Sumayyaa gara Islaamummaa dhufte kana fa'aa yeroo baay'ee viidiyoo irratti hojjedha. Baay'ee sin jaaladhu baay'ee arrabsaa ture. Garuu kanarraan kan ka'e ani guyyaadhuma takka illee nan dhufa kara Islaamummaa yookiin immoo Islaamummaa nan qabadha jedhee hin yaadne. Garuu Rabbiin immoo nama ofii jaalate qajeelcha.
Kan karaa islaamummaa naaf fidee dhugaa dubbachuu fi dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos gara islaamummaa na fide. Rabbiin kun akkamittiin dhalatee immoo akkamittiin nu jiraachisa kan jedhu kanatu gara islaamummaa na fide. Yeroo immoo fakkeenyaaf rabbiin kun erga dhalatee akkamittiin Maariyaamii san immoo eenyutu uume, isaan immoo eenyutu jiraachisaa ture. Otoo rabbiin ta'ee Yesuus fama fakkeenyaaf akka amantaa kiristaanaa keessatti rabbii jedhanii fudhatu. Erga rabbiin ta'ee haadha Maariyaamii san haadha Yesuus Maariyaam kan jedhan eenyutu uume akka rabbiin hin taane ifaan ifatti ragaa ba'a. Garuu ijoolleen kiristaanaas beekatuma irratti mormanii. Wanta akka asirratti kan hin barbaadu amantaa jaraa keessatti rabbiin sadii akkasii mukkam Maariyaam yoo hoggaa san haadha rabbiiti moo isin eessa keessa lakkaa'amte? Anaafoo gaafidha dhugaa rabbii. Eegaa fooniin dhalatee jaamaami fakkeenyaaf. Hafuuradha foonii osoo hin taane. Waa lamadha. Yesuus waa lamatti fakkeessanii tokkoffaan nu fayyisuudhaaf foonitti uumame malee hafuuradha jedhu. Nu fayyisuuf karaa lafaa kana foon uffatee dhufee jedhama fakkeenyaaf amantaa kiristaanaa keessatti anillee akkan itti barataa turetti Yesuus nu fayyisuuf yookiin immoo cubbuu keenya nurraa miicuu fi foon uffatee gara biyya lafaa dhufee jennee amannaa jechuudha. Ayyee hoggaa kana gara biyya lafaa dhufe gisee jennu miilaan deemaa dhufe moo nama ni dhalate moo laal waan inni akka adda baafamu barbaadeef miilaan deemaa dhufe moo ni dhalate? Anoo maalan beekaa? Maaliif hin jibeeta? Abbaa ilmaa fi qilleensa afur qulqulluu waan jaamuutu jira. Akkasii miree? Yoo gartee Maryam kan gartee Yesuus kadhaltu yoo gartee kadhaltu amma nuti akka islaamatti Nabi Ciisaan alayhi salaam Maryam qulqullittiidhaan gartee akkuma gartee abbaa keenya Nabi Aadam alayhi salaam rabbiin dandeettii isaatiin uume Nabi Ciisaa illee rabbiin dandeettii isaatiin uume. Ruuxi minhu jaa duuba yoo gartee haati sun rabbooma san keessatti lakkaawwamti moo rabbii sadeen san keessatti lakkaawwamti moo naagaluu dide kana bakka san akkasii qabadha inshaallah bira kunna maaliif hin jee haadha rabbii jechuudha taatee jechuu yookaan yoo amma fakkeenyaaf akkasii rabbiin sadii afurffaa haadha rabbii taatee jechuu dubbiin. Okay. Isheen haadha waaqa jaraati. Isheen amma gaa isiin haadha waaqaatti taatee jechuudha. Waa inni haadha yoo qabaate abballee ni qabaataa mire. Akkas. Waa inni yoo haadha qabaate abballee ni qabaataa. Naan galle wansa. Wanti guddaan ati gaafii sitte amantii san keessa yeroo turtetti gaafii sitti tahee akka waan kana qorottu akka gartee haqa barbaaddu kasi godhi maali? Dhugaa dubbachuuf wanti guddaan gaafii natti ta'e tokkoffaan kanuma. Wanti guddaan gara islaamummaa irree kan na fide amma amantaa islaamaa keessatti jechuun quraana irratti rabbiin hin dhalatu hin dhalanne si jedha. Quraana keessatti jechuudha. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا كانت إثبس akkanatti ibsa quraana keessatti garuu immoo ana kara islaamummaa kan na fide tokkoffaa waa'eedhuma dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos jechuudha. Akka isaan jedhanitti jechuudha. Ergamaa rabbii nabiyyi rabbiiti akka islaamummaa keessatti jechuudha. Yesuusii garuu dhalachuudhuma isaati rabbiin dhalatee akkamittiin otoo rabbiin ta'ee dhalatee warra Maariyaamii yookiin immoo obboleettiin Maariyaamii fa'aa hin jiranii kan isaan fa'aa wajjiniin Maariyaamii keessatti wajjiniin turan obboleewwan hin qabdi Maariyaamiin isaan hin jiran isaan hoo maaltu uume erga Yesuus immoo waaqa ta'e dura maaltu jiraachisaa ture dacheef samii kana eenyutu uume balaadhuma kana kan gaafii natti ta'e kala islaamummaallee kan na fide tokkoffaan waa'eedhuma dhalachuu gooftaa Yesuus. Dhugaa kana akka qorottu kasi taasise isa kana jechuudha. Galatoo.
yeroo amantaa san keessa turte osoo islaamummaa tana hin fudhatiin amantaa islaamaa tanaaf akkam si fakkaatu ture alarraa osoo isiin qeebalin ilaalchisiidha akka itti ati si barsiisaa turan ilaalchi wanni saayikoloojikaalii waan nama keessatti uumamanii nama kana keessa guddu ifirraa akka gartee waan kana eegdu so saayikoloojikaalii osoo islaamummaan qeebalan dura ilaalcha akkamii qabaatu turte islaamummaadhaaf. Dhugaa dubbachuuf garuu rabbiin na argaa guyyaa takkaan islaamummaaf waan guddaa akka guddaatti yaadee hin beeku. Amma ergan keessa seenee mi'aa islaamummaa kabaja islaamummaa naamusa islaamummaa qulqullina isaan waanuma hundumaayyuu amma erga keessa seenee natti mi'aa'ee keessa taa'ee amantaa lubbuu kootii hordofaa jira malee yeroo kara islaamummaa dhufu ani sijjammar nama haarrabsaa tolerree kabaja laachuufii miti nama ergamtoota rabbii akkasumas ustaaza nama haarrabsaa turedha. Ijoolleen baay'een na beekan. Arra yoon fi gartee rakkoo akkamtu islaamummaa deebiseettee yaadda. Islaamummaa tana keessaa maaltu na baasee yoo maal taate islaamummaa keessaa boo yaadda. Islaamummaa keessaa yoo maaltu na baaseettee yaadda. Dhugaa dubbachuuf islaamummaa keessaa wanti takka na baase jedhee hin yaadu. Islaamummaan immoo kan keessaa ba'an illee miti. Waa baay'ee nama barsiisa. Dhugaa islaamummaan kan namatti mi'aa'ee keessa taa'anii dhandhamani malee kan keessaa ba'anii deemanii miti. Alhamdulillah. Silaa gaafii kun gaafii akkasii gaafatamullee miti. Waan irra dhaabbadhe si gaafadhe addan si baasuu barbaada. Fakkeenyaaf namoonni garii islaamummaa tana ni qeebalan ni fudhatan dhugaa ni arkan eefa fudhatanii booda ammoo maybii ilmi namaa tokko qormaatamuu ni jira. Fakkeenyaaf rakkoon sun dhufuu ni mala. Gaafa haadha abbaa kan kee obbol hiriyoota waa hedduu dhiisteetti gamana dhufte sii galee. Garuu namni gariin tokko dhufee islaamummaa kan eefa qabate booda yeroo muraasa booda hadeebuu agarta. Sii galee dhuguma rakkoon feetee osoo nama dhufte haqa tokko eega argan eefa gartee rabbii tokko jitoo san barattee hubatte booda mi'aa islaamummaa san eefa dhandhamtee booda yoo gartee lubbuu teetitti illee dhufte waan sun sila irraa hafduu boo deebituu miti lubbuu keetuu dabarsitee kanita maaliif ilmi namaa hanga fedhee otti tolee jiraate addunyaa kanarra dhumti isaa deemuudha waan ta'eef gaafa deemtu immoo bakka gartee ilmi namaa hundinuu jannata hawwa akkasiimi so eega haqa bani gamana deebuu kanaa jira ati yoo rakkoon sun irraa bakka kanarraa sinii deebistuu ni jirti jechuudha akkamii hubatu. Ani islaamummaa wanti tokko rakkoon irra geessisa jedheetillee hin yaadu maaliif qoradhee itti dhufee nama laalee yookiin immoo namarraa hordofee namni kootu karaa islaamummaa kootu naan jedhee na waame hin jiru ofii kiyyaan gaafa baqqa'anii jechuun waan hundumayyuu gaggaafadhee yeroon ustaasa jala deemee dhaggeeffadhee jedhu yaa rabbii jecha tokkoon jedhe yaa rabbi osoo islaamummaa hin qabatin nan ajjeesiniin jedhe jecha kana. Allahu akbar takbiir yaa jamaa Allahu akbar Allahu akbar yaa rabbi bakka yeroo baay'ee dhaggeeffadhee haalli amantaa kiristaanaa bakka itti haasa'amu nama foonii gabbaruun cubbuu rabbiin namaaf dhiisa waan duraayi garuu islaamummaa keessaa otoo hin qabatiin otoo shahaadaa hin qabatiin otoo rabbiidhaaf ragaa hin bahin ruuyitii yanan balleessin jedheen akkasittiin dubbachaa ture. Ofuma kiyyaaf immoo maatii kootillee ta'e amantaa kiyya dhuunfadha malee eenyummaan qixxeessuu hin danda'u. Allahu akbar. Rabbi siif haa dabalu. Wanni biraa akkuma namni tokko yeroo dura shahaadaa qabatee ifa shahaadaa qabate booda hiriyoonni maatiin namoonni garaagaraa paastaroonni haa ta'u nama dhuunfaa haa ta'u keessaan dhufanii nama kana arrabsuu wantoota garaagaraa irratti erguu nuti rabbi subhaanahu wa ta'ala waa takkatti akka hin fakkaanne akka inni fi ibsee achitti nuti aqlii teenya yaaduu hin dandeenyu suuraa waan jaamuu hin qabnu nuti suuraa rabbiinnee gabbaruu hin qabu islaamni. مشرقي في مغربي تيك بها في ديها لتعبي سنست وان تك خيستي سورة نبي محمد جنة سورة قرتي ربي جنة وني قبر من جور قرو خيسان رجاء خجبا جتو سورة نبي سورة قرتي أمم الإسلام قرتي وانتي جو جامي نمت إرجما عربا غرغرا خجبا غرغرا دور سيسنينيس عربنينيس وقا أتشهادا قبت وانا كسيسنتو نمر الدين ربنا سبحانه وتعالى خنا الرئيس قل قلولا نبي محمد عليه الصلاة والسلام وخنا الرئيس اللي قل قلول wanti kanaa kun sumudatee jiraate fakkeenyaaf gara keessaatiin dhufanii waan garaagaraa sitti jiru si arrabsu akkati gamaniif deebitu suudhu. Hin jira maaliif ani akkuma sitti faarfannaa qaba ijoolleen na beekanii
faarfattuu ture amantaa kiristaanaa keessatti jechuudha. Faarfannaallee baasee kan qabu hin jiran ijoolleen bakka baay'ee natti dubbataa yookiin immoo bakka maal taatee sammuun likkiisii hojjetamu namni bakka hanga hin maraatte naan jedhutti ture. Garuu ani hin maraanne alhamdulillah fayyaa argadhe malee maraatuu keessa bu'ee fayyaa argadhe rabbiin tokkicha argadhe. Ani kanaas yoo mumayyuu jalaas qabu naqne jechuudha. Amantaa fageenya miti dhiyeenya fudhadhe. Ramadaana guyyaa 3 moo guyyaa 4 fudhadhe Ramadaana sooma jalqabe. Allahu akbar. Hayyee. Oggaa dubartii yoo dubara taate intala shamaraa takka yoo taate dubara ja'a naannoo kanatti intala dhalaate dubara ja'a. Oggaa isiin shaadaa qabatte dhiiraa jechaaf islaamoyitee qarshiidhaan bitamtee so wantoota kana jaaniin jechoota kanaaf deebisan ati qabdu maal? Dhuguma wanni sun ni jira si qunnamee jira yoo jiraate immoo abbaa fedhe haa ta'u anaatti gaafatamummaa fudhate musaati. Wanni akkasii yoo jiraate. Jechuun ani wanta akkasiitti illee nan quunnamne dhugaa dubbachuuf namni jechuu danda'a. Ani garuu onnee kiyyaa waan kara islaamummaa dhufeef nama akkas jedheerree natti barreessu nama akkas jedheerree keessa na dubbisu takkuma irra galee laalee hin beeku. Nama karaa fedheen naa barreessu tokko irraan ta'ee miseenjarii irraan ta'ee nama karaa fedheen naa barreesse laalaa hin turre amma irra ga'u kana hin laallellee laalee jecha isaan naan jedhanis laalee hordofuu hin barbaanne. Namni naan jedhellee hin jiru. Dhugaa dubbachuuf namni naan jedhe hin jiru. Dhuguma dhiira barbaachaaf islaam nama akka waan dhiirti garteecha keessa hin jirre akka qarshii nama kafalamee fi wantoota akkasii hajuu sun akka kijiba jechuudha. Omtuu naan hin jenne dhugaa rabbiin na arga. Namni naan jedhellee hin jiru ammarraa. Ustaadota harka isaa yoo namni akka ati islaamummaa fudhattuuf qarshii si kafala jechuun si sossobee akkas sitti haasuu ni jira. Dhugaa ustaazota si jammarne nuti dhugaa dubbachuuf namni takka illee namni naan hin jedhe hin jiru. Namni bakka ani erga shahaadaa. Ani osoon beekuu si gaafadha beektaa osoon beekuu si gaafadha. Si qofa siif osoon tahin. Dhugaa dubbachuuf rabbiif ragaadha namni takka naan jedhe illee hin jiru. Namni takka. Waan amma asirratti wajjin haasawaa jirru kanallee hatta ifin keessaan waan si gaafadhee yookaan gaafin si dhiyeessin qabu keessaanii TikTok irratti wal agarre naafeet akkasuma akkasimi. Dhugaadha. Gara ustaadotaatti wal qunnamne wallahi TikTok illee kun araan arkee fooloo warraan qabnu amma fooloo si godha. Garuu wanti akkana keessa seenee gad si gaafadhee fi har'a sirraa nama hedduu waa barate waan hin jee abdadhuuf maaliif yeroo amantaa san keessa turtellee jabduu turte obboleettii teenya. Arrallee gartee islaamummaa fudhattee maasha Allah sadarkaa bareedaa keessa jirta. Kanaaf namni akka waa fakkeenya sirraa fudhatu barbaadeeti. Wanti si mudate maaltu jira? Ifii dhufteetiiti shahaadaa gaafa islaamummaa qabachuu dhuftaati. Ifii shahaadaa qabadhu jechuudha. Ifii dhuftee gaafatee shahaadaa qabatte. Soomuu barbaadaa shahaadaa qabatuu barbaadaa jedheen. Maaliif soomni bakka ramadaanni kun takkittiin kun akka nan baane tasallee waan du'e dhugaa rabbiif tokkichaaf ragaa ba'uu barbaada. Ani ramadaana kana ofin dabarsu jedheetuman ji'a ramadaana keessa shahaadaa qabadhe. Dhuguma agartee keessa kan kee dhugumaatti agartee keessa dhiibbaa si godhee jechuudha bakka tana asiin si gahee jechuudha. Eeyyan dhugaa rabbiin tokko malee. Maasha Allah takbiirtaa jaamee namni 250 wayii kun mee takbiirtaa naa jaa kaduba maasha Allah obboleeyyi teenya mee shuuf wallaahi rabbiin nama dukanti sun irra jirtu illee rabbi irraa nu haa kaasu obboleettii teenya immoo rabbi irratti gan nu haa dhaabu amilee isillee naa eegaa fi maasha Allah naa jaanii. Maaliif jennaan namni tokko gaafa hubatee qoratee dhugaa arkee ifi isaatii gara islaamummaadhaa gizii dhufe san wallaahi wanni feet osoo sayfiin lubbuu isatti dhufte wanni iddoo irraa deebisan jiru islaamummaa isarratti. Sigalee maasha Allah rabbiin haa dabsi haa dabu lamallee osoo wareegammaa hoo barbaachise kana booda ni wareegamtaaf jechuun amantaa kan keetiif dhugaa agartee jirta jechuun waan ta'eef. Dhugaadha. Wanti si mudate ati gara islaamummaa dhufuu keetti mudannoon ati si mudate ni jira wanti barnoota namaa ta'u ka fakkeenya namaa ta'u mudannoon si mudate ka obsaan bira dabarsite. Mudannoon
gara islaamummaa erga dhufe garuu yeroo tokko tokko dhukkubbiin na jalqabe. Na dhukkuba yeroo tokko tokko bakka ani ijoollee duraa keessatti dubbatuu hin barbaadu. Yeroon bakka na dhukkube jedheen akkana naan jedhu qormaata naan jedhu garuu ani guyyaadhuma tokko illee isa kana ofirratti ilaalee keessi kiyya bakka nagaddeellee hin beeku. Gammachuu guddaa hin qaba. Waan guddaas jedhee too natti dhaga'ame yookiin immoo keessa kiyyatti natti hin gaddine. Hanga bakka hanguma xiqqoodha isaan booda bakka keessi kiyyallee nagaa argatee fayyaa argadhe dhugaa rabbii dhugaa dubbachuuf hangana jedhee hin dubbadhu. Keessi kiyya baay'ee na kaffaa dhugaa rabbii baay'ee na kaffaa. Waan online irratti dubbachuu hin barbaachisne waan ta'e inshallah yoo dhiistes bareeda. Ammoo waan barnoota namaa ta'uu ta'e qofa. Fakkeenyaaf namni gara islaamummaa yeroo dhufe dhugaadha qoramuu danda'a. Maaliif ati akka jallina karaa dhugaa warra waan jirtuuf akka deebitee jallattuuf si qoruu danda'ama qoramuu dandeessa. Garuu ati immoo dhugaa san waan argiteef dhugaa san waan beektuuf qormaata san waan guddaatti fudhachuu hin dandeessu. Bira tartee karaa rabbii keetitti jabaachuu. Gaafa ati islaamummaa qabattu maatirraa yoo wanni si qunname ni jira maatii keetirraa. Tokkoffaan maatiidhaan qoramuu danda'u maatiin gaafa si dhaga'an sitti gadduu danda'u. Amma fakkeenya fanotoo maatiin koo na dhaga'anii natti dheekkamuu danda'anii namni keenya keessa namni islaamummaa qabate hin jiruyyuu hin jaalatamulleedha. Isaan otoo dhaga'anii natti gadduu danda'anii natti haaruu danda'an immoo ati immoo erga islaamummaa dhuftee isa kana bira dabarsitee karaa islaamummaa karaa lubbuu teetitti jabaachuudha malee wanta sitti dhufu mudannoo kanatu natti dhufaa mudannoo kanarra jira jettee ofitti amanta taanaan keessa keetitti shakkii uumaa jechuudha. Kana dhaga'uu dhiiste yoo deemte gaariidha. Guyyaa shaadaa qabattu gammachuu akkamtu si dhaga'amee naa guyyaa shaadaa qabatte sana. Harkaan san miira akkamiin dabarse? Guyyaa sanii yoo miira akkamiin dabarse? Guyyaa san yoo xiqqaate surmayyuu hin rafne jechuu danda'a. Rabbiin na arga. Akkasumatti taa'aa bulee akkasittiin hojii arabaatitti ka'e ganama. Utumaan akkasitti bakka akkamittan akkas salaatuun bakka laala gadi buufadhee illee ni qaba dura immoo akkaataa salaataa hunduma isaayyuu otoo hin baratiin garuu gaafa jalqaba islaamummaa dhufu bakka hin rafne ganama bakka yeroo magriibni salaatamu jechuudha. Subii isa sa'aatii 6 akka biyya keenyatti yeroo san hin beeku jechuudha. Bakka galgala san bakka qulqullaa'ee waan buleef akkamitti akka salaatuun otuma hojjedhu sammuu kiyya keessatti yaada bakka. Otuma homaan beekin irree guyyaa gaafa sanii inuma salaate. Garuu homaa jecha tokko jechuuf homaan beeku. Isuma kufeetuma ka'ee bichaa. Salaata rabbii isaan booda buleettii kiyya misgaanii yookiin ikama ishii guddaan galateeffachuu barbaada. Waa baay'ee irraa baradhee waa baay'ee na barsiiste. Amma namni akka kiyyaaf salaatuuf jarjaraanii dhugaa dubbachuuf yoo ta'e. Maasha Allah. Yaa maasha Allah. Rabbi si faada balu wallahi. Erga si haadhaa waduba. Maasha Allah. Nama yoo hedduu gara biratti nama yaamuu ture har'aan tana agartee islaamummaa rabbi isa badhaasee maasha Allah obboleettii teenya ammallee rabbi haada baluuf jenna. Maatii kan kee hin dhageenyaan ilaa ammaati akka agartee islaamummaa fudhatte. Saa? Homtuyyuu hin dhageenye. Dhugaadhallee jedhanii fudhatan. Hiriyooti keetirraa yoo gaafa ati shaadaa qabattu warri onlaayinii kanarratti beeku ture. Miira akkam si garsiisan? Dhugaa dubbachuuf amma har'aatti illee nan dubbisne baay'eetu jiran. Anillee garuu dubbisuuf illee hin fedhu. Keessattuu namni bakka hin maraatte illee kan naan jedhu baay'eetu jira. Na dhaga'uus danda'a wazzalaa yoo jiraatani. Ati fayyaa hin qabdu hin maraattee sammuu keetu si maraate kan naan jedhani baay'eetu jira. Viidiyoo takkaan arge akka tasaa osoo TikTok keessa deemu nama ta'ee sin beeku maqaa sanis hin beeku dhalaadhaan fakkaate wanni sanii bareedduu wayii maradhatanii gurrataa jiran namni biraa deemu naam viidiyoo keessa takka takkaa si qunnamee ana sargoo asumarratti hin arge. Bareedduu mee horii koomentii haa deemsa waan akka isa nagartanii viidiyoo akkasii takkaan nagar. So rabbiin abbaa fedha filataa. Viidiyoo akkasii hin jira garuu rabbiin dhugaadha nama isaa jannatatti naquuf waammataa jira.
abiddatti naquu fi miti jannata haalamii qananiisaaf waammataa jira. Ilaalchi namaa akkasitti yaadan garuu namni bareeda bareeda akkas jedhanii wanta akkasii ijoolleen viidiyoo maal waraabanii irratti yaadadhe beektaa? Qoricha nyaachisanii wantoota akkasii san faajan akka islaamummaa tana gartee jecha jibbaatiin warroota ibsuu fi warra ibsuutu jiran akka waan gartee namni tokko waa nama godhee falfal nama godhee waan akkasii san nama yaaduu jira sammuu isaa keessa. Namni hangan takka gartee qalbiin isaa cufamti faadhaatu jira. Rabbi irraa haa banu, rabbi karaa haqaa isaan haa agarsiisu. Kana wanni hin juufamoo obboleeyyan keenya hagana gara gamanaa dhufaa jiranii fi kaasuu barbaade. Oggaa gartee shaadaa qabachuu deemtu nama hedduutu fakkeenyaaf akka kan kee kanatti shaadaa qabachuu osoo barbaadu yeroo dheertu ni jiraame murteessuu dadhabee ati amma hubattee jala deemteeti murteessitee jennaan dhugaan agarte sun dhiibbaa si godhee fi keetii akka shaadaa qabatu si godhe. Warra Sudaan akkasii keessa jirtu maal dhamtaaf? dhugaa dubbachuu fi namni garuu hin sodaata ijoollee baay'anii tokkoffaa waa baay'ee sodaatanii. Maatii ofii sodaachuu danda'anii, hiriyoota ofii sodaachuu danda'anii, ijoollee faan keessattuu maatii wajjiniin akka birrii fa'aa akkaawuntii maatii biraa qabanii gaafaan islaamummaa dhufe maatiin koo akkana birrii kana na jalaa balleessuu danda'anii, qabeenya koo qisaasechuu danda'anii. Ijoollee baay'een garuu hawwii islaamummaa hin qabani baay'eetu jiran kan hawwanillee kan dhugaa beekanii osuma beekanuu keessa ta'anillee baay'eetu jiru. Ani garuu osuma dhugaa beekuu keessan taa'u jedheen hin jarjare baay'eetti keessi kan kiyya hin muddame. Tasa waan du'ee yoo jedhee baay'ee cinqamaa ture. Dhugaa dubbachuuf ijoolleen akkasii kun hin beeku. Namni 254 kan foloonaa godha obboleettii kabajamtuu fi jaalatamtuu obboleettii Islaamaa obboleettii Rabbiin shahaadaan takka nu godhe intala saba tiyyaati. Hundi keessanuu filoo godha baarakallahu fiik. Inni bira wanti ustaazota keessaa namoota gartee islaamummaa keessa jiran haa ta'u as dura seene haa ta'u warri fakkeenya sii ta'an akhlaaqa gaarii amala gaarii sitti agarsiisanii diin kan akka hawwatu godha ni jira. Dhugaa dubbachuu fi ustaas Amadii baay'ee kanan dinqisiifadha. Yoomillee taanan jechuudha. Ijoollee amantaa kiristaanaa biratti baay'ee hin jaalatamne. Ijoolleen baay'ee arrabsanii baay'ee gadi garagalchanii. Anillee isaan keessaa tokkodha. Baay'ee arrabsaa baay'ee gadi garagalchaa Sumayyaa fa'aa jechuudha. Garuu keessattuu Sumayyaa Tasfaayee dhugaadha. Garuu keessattuu jechuudha ustaas Ahmad baay'ee kana wanti dinqisiifadhu otuma namni harrabsu otuma namni waa baay'ee jedhu hin bu'aa ijoollee kan keenyaaf jechuudha. Maaliif ijoollee kiristaanaa ijoollee abidda keessa jiranii ijoollee karaa dhugaarra hin jirre otuma isaa waa baay'ee jedhanu bakka hin bu'aa fi baay'eedha dhugaa kara islaamummaarra ijoollee baay'ee fidanii rabbiin jaazaa isaanii haa deebisu jechuun barbaada. Anillee baay'ee waa baay'ee jechuun jedheeni ture. Ammallee xiqqoo dhugaa rabbiin garuu waan dura darbe rabbiif naan dhiisa. Isa hammaa rabbiin naaf dhiisa. Dhiifamallee jechuun hin barbaada. Wallahi alhamdulillah amantaan islaamaa osoo gartee waan gartee shahaadaa osoo hin qabatin duraa hundaa rabbiin sii dhiisee jira inshaallah. Arra aboo koppiliingi godha maal na fida sawanti. Difama kabajamtoota furdottoota keenya obboleeyyii keenya wallahi baga rabbiin hiree tolchee baga rabbiin dukkanarraa gara ifaa isii amantaa jalqaba irratti rabbiin isii uumetti rabbi nagaan nuuf fideenna alhamdulillahi rabbil aalamiin nasihaa gaariidhaa fi akkasuma inshaallah jaalala itti agarsiisanii obbolummaa islaamummaa bareedduu sanitti agarsiisan. Tokkoffaa otoo Abu Sabardiina
ustaazan ani hin jedhinaa jettanii jirtanii. Abu Sabruddin miskiina waa takkan beeku bara Abu Sabruddin majee. Okay, anillee waan isin jettan ala hin jechuun barbaadu obboleettii kiyya Misgaanee yookiin hiikama baay'ee guddaa galateeffachuu barbaada. Ishiidha karaa islaamummaa kana kan na barsiise waan hunda kan na barsiise dhugaa dubbachuuf guddaa galateeffachuu barbaada. Uummanni as jala jirtanirree naa galateeffadha obboleettii koo Misgaanee. Maqaa duraati Misgaaneen garuu hiikamaa jechuudha. Maashaallah. 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 Anillee asirratti dhiyaatee obboleeyyan baay'ee dhugaa dubbachuu ijoollee baay'ee yeroo itti kennite ijoollee baay'ee barsiisaa jirti. Rabbiin jaazaa ishee haa deebisuuf. Maashaallah. Rabbiin obboleeyyii teenya olaa fuudhu. Siifi isillee shamara jajjabduu akka haadha Imaamu Ahmad rabbi sinaa godhu. Misgaaniinis obboleeyyii teenya jabduudha. Rabbi gubbaan haa dabaluuf hikmaadha. Maashaallah. Rabbi irratti haa dabaluuf atillee rabbi irratti haa dabalu. Nutillee sababuma gartee obbolummaa islaamaa tanaa warra wajjin milkaa'u rabbi nu haa godhu. Inshaallah sagantaan ganaallee itti fufti sagantaan biraatillee ni jirti. Yoo rabbi jee inshaallah. TikTok qofaanii miti obboleeyyan kiyya. Hamiltan akkasuma nuurtii fi irraanillee sagantaan imala islaamummaa hayyama qabdi. Inshaallah itti fuftee jechuu kiyya. Akka irraanillee dabruuf teesse. Kanaafuu inshaallah warri wanni fakkeenya namaa ta'uu nu bira ni jira jettan. Gorsa bareedaa namaa ta'uu ni jira jettan. Namaa fakkeenya ni ta'a na bira jettan. Inshaallah ustaaz miliyoonii fi akkasuma ustaaz Khaalidiin dubbisaa isaan irraa naquu nama inshaallah. Nama isaan naa kannan qofaan beekisa. Namoonni ammoo dandeettii as bahee matsaaf quddus irraahis quraana irraahis ragaa fidee akkasitti namaaf waa hubachiisuu danda'u. Mudannoon jajjabduun isa bira jirtu. Kan namni fakkeenya irraa fudhatullee yoo jiraate inshaallah akka obboleeyyii teenya tanatti as bahee waan bareedaa kan nu ibsuu ni dandeessanii akka uummataaf illee dabalu godhuu ni dandeenya jechuudha. Akkasuma sagantaa asirra deemtu hundaahu yuutuubarra deemaa jira. Profaayila jala jira inshaallah hordofuu dandeessan. Warra kana dura Sumayyaa farraa eegalee hunda amata lama dura eegalee deemaa jira sagantaan kun inshaallah. Obboleettii teenya meegaa inshaallah hundi keessanuu filoo naa godhaa jajjabee isaa hamilee gaarii ittiin agarsiisaa isin jedhu barbaada. Galatooma. Ani ammoo nama osoo hifadhe hin jenne akka dhimma ifii godhee waa'ee keessan kuyyaachisee isin duubaa isinii mari'atee isin yaadda'u ustaadota keenya maqaa rabbiitiin galatoomaa jechuu ni barbaada. Hunda isaaniitu. Ustaada gisee jennu abbaa namaaf caala waan abbaan keessi hin ta'in si ta'a. Yeroo isaatirraa si kanneet jecha rabbiitii fi jecha ergamaa rabbii si barsiisa. Obsee amalaan si qaba. Kanaaf ustaadota keenya jazaan keessan addunyaa fi akhiratti jannata haa ta'u jechuun barbaada. Dabalataan ijoollee imala islaamummaa irratti warri hojjetaa jirtan ustaadotaan keenya inshaallah rabbiin darajaa keessan ol haa fuudhu. Beekumsa keessan irratti gubbaa isinii haa dabalu jechuun barbaada. Isinii kanallee akka isin as baatanii akkana dubbattan sababa ustaadota keenya isinii ta'e. Sagantaan tunillee akka kana dabartu haa godhe ustaadota keenya irraa. Ijoollee imala islaamummaa ammas wanni dhaamuuf yoo jiraate hanga fiitan yoo aartan ustaadota keessan kabajuu rabbi isin irratti haa laafisu wallahi. Akka ija abbaa fi ummaa teetiin laaltuun ustaada kan kee laaluu qabda. Isaan kabajuu qabda. Waan isaan irraa si dhorkan irraa dhorkamuu danda'u. Waan